jennee ammarraa kaanee suuraa addaa hojjechiifannee kaanaa jechuudha. Amma itti dawwali naan jedhee kaardiin qabu gadi mee kaardii guuttadha moo qoy. Namni si haa guutu mubee namni jira namni si haa guutu. Kaardii guutaa fi warri Dubaay jirtan. Nam tokko warri namni Dubaay jirtan hin jirtani kaardii guutaa fi. Kaardiin biyya kanaa baay'een tinaan turkeeshinii gabbuufatte malee mobaayilii istoorii irra galii yaaluu kaardii yookaan 5 kaardii dhiibuufadhu. Maal jettee obboleettii ta'e kaardii guutaa fi. Inni biyya kanaa biyyatti dawwaluudhaaf kaardiin birrii dhibbaayyuu hin goosanii galee. Appilikeeshinii buufatantu jira appilikeeshinicha buufadhu. Maaliin dawwaluudhaaf? Kaardii si guutama kaardiin birrii 15 daqiiqaa 30 si haasofsiisa. Haaloo kaardii Apple Store irraa buufadhu. Haaloo kaardiin? Achi kaardii 15 fadha. Immoo ragal jettee taani biraazar. Immoo badaa itti meera immoona saayisin jedheera dheeniira garuu inni ejjetu badaa sirriitti naan jedhe keessumaas bira fakkaata namoonni beetta jajjabisu deemanii gadi beensi durbachaa naan jedhe. Dabalatanis immoo qaamni mootummaa yeroo baay'ee biraan dhabaman beektaa Oromiyaa irraas dhufanii na bira turaniiru godina irraas na bira jijjiiru kallattii qabsiisaa jiru garuu dubbachuuf immoo isaanuma afuu yaada kennuu hin didee naan jedhe. Lakkoofsa kee erga. Sifsi kaasa garuu lakkoofsa kee ergiif kaardii si haa guutaniif itti mee bar kaardii si haa guutaniif. Namni na beektaa yoo jiraatta lakkoofsa qabdan yoo jiraatte na ergaa akkasitti qoyi mala wayii fayyadamaa. Ayyee asirratti anillee waa jechuu barbaada. Namni gaafa guyyaa akkanaa sagalee waliin taane sagalee iyyuu namaan ta'u kanaaf siyaasa irraa namni kun bilisa. Finni kun ajjeefamuun akka waan finni keenya ajjeefamee fi isin marti sheer koppiliinkii godhaati dhimma kana dhimma lubbuuti dhimma ashandaa biroo osoo hin ta'in. Kamirratti nama affeeraa turte daa'ima kichuu kutanii kichuu haacitanii. Kanaaf maal gochuu dhiibbaan nuti godhuu qabnu sagalee walii ta'uudha. Qaama jiru inshallah profaayilii isii uffannee sa'a tokkoof sagalee yoo taaneef dhiibbaan jiru kanuma. Gaafa immoo nuti sagalee waliin taane nuti sagalee nuuf ta'a. Bakka kana beekuu qabdan. Qaama kamirraayyuu gaafa nuti sagalee waliin taane namni sagalee nuu ta'u hin jiru waan ta'eef. Kootaati sheer koppiliin kitaab godha bakka biraatu bakkee ashandaatu dhaytanii bakka jaarsaaf jaartii wal loltutti wal geettanii bakka arrabaatitti wal geettanii filiis asitti dhufaa wal gahatii sagalee daa'ima kanaaf ta'a isiniin jechuu barbaada akka abbaa amantaa tokkootitti osoo kaarii waliin qoodin odoo siyaasaa waliin qoodin koottaa sagalee walii taana sagalee ta'a jechuun barbaada akka sagalee walii taanu akka immoo nama kan akka rabbi qabu du'aa'ii goonu isiniin jedha koottaa seenaatii koppiliin sheer godhaati. Warroonni argitanii beekumtii qabdanillee balmana keessa cufaa cufsiisa. Namni as jala jirtan namni tokko lama immoo deema gastii baname cufasti seenaati. Komentii barreessaa fi daa'ima akkanaa simboo akkanaatti milishaa harkatti duutee sagalee ta'arra gastii keessaa tokkoof cufi jedhaati. Mee waan hin dalagamne wahii wajjadha. Mee nuyyuu haa argani as jalatti nama 20 30 40 nama 50 wanni asirratti wal geenne gadda kana fi jinifoormii isii uffannee guyyaa kana gadda kana adeemsifannoo isiniin jira sagalee walii haa taanuu jira koottaa sagalee walii taanaa isiniin jira namoonni yaada qabdan hunduu yaada keessan baadhaa asirumarra isinirraa dhaaban. Ube kaardii argatte yoon arganne ta'e gabbuu akka namni si ergu godha. Yaa akkam mata keenya wanta kan dhaamsa xiqqoo takka dabarfadha. Dhaamsi kiyya jalqaba irratti isin yeroo geemaa nama 100,000 nuun teettanii yeroo jaarsaaf jaartiin
walloltu nama kuma torbaanin teettanii feer godha suuraa muciyyoo tanaa kaawwadhaa. Yoo dhuguma muciyyoon tun garaa fi taate suuraa muciyyoo kana irra kaadhaa feer godha. Gaafa رقم التحقق الخاص بك ثم ضغط علامة المربع. جول وربيت برتقال قطول قلي ميسي كاردينال كته قطول قلي تي نتم من كاتاسا. عفوا إن رقم التحقق من بطاقتك غير صحيح. يرجى إدخال رقم التحقق من البطاقة الخاصة بك. lakkoofsa kaardiitti nayte lakkoofsa kaardiitti na kameera sila moo maali? kaardichi maali duudha kan koo duudha burtukaan mee abaaboo darbadhu boo abaaboo darbadhu yoo jiraatte jaatti yeroo boo meekee akkam godha malatti maa warra jirta yoo beektan lakkoofsa maalitti galchuudha nu cekkifanii boo dhibbasa deetii fi shan duwwaa shayitti yeroo hunda walee kee lakkoofsa ja'an filadha haala bifa sana booddee yoo burtukaan abaaboo darbadhu. Burtukaan waa argeera kun kottol gali. Mee akkami burtukaan? Eshi. Okay, kuturi jaru kutte. Oi kan anda wala, orang anda wala tiyan. Malkama dadan. Jairo lu kutte ke malu. Jaru kutte kate kaza lakkosa tinagisiin jetti lakkosa birricha. Kaardiya mamu. Kaza tinayte. Kaardiya maati laka? Dhaggeeffatta tinayte kate. Kaardiya maati tinayte lakkosicha sana amma sitti ergeerratti. Oya. Eshi. أمرتك. خلق عشارك أنقطعها أبانا. Jaatu kilaa inni kale. Jaatu. يرجى إدخال رقم. Kuy namni maatti dawwala sa'a. 28 درهم. يمكنك إجراء مكالمات. Hayyee lakkoofsatti naqab lakkoofsa jara. و25 هذا الرقم الذي ترغب في Yoo taap godhaa sheer godhaame. Niya. Oya me. Si hojjetee? Lakkoofsa itti dhaqee. Si hojjetee? Qoy. Kaardii guuttadhe namni itti dawalle. Bakka hojjeteera. Majaalii jechuudha. Ayyuu caalmeetti margeeffadhu caalmeetti. Ajab. Maalatti mirree mawwana? Maa amma reefi qabu lubbuudhaan wal qaqqabu. Halo. Akkam jirtu gadimaan geedimaan maqaa keenya inni akka isaan na beekanu. Amma sinii bilbilee kee. Geediyoon Amboodhi. Geediyoon Amboo. Geediyoon Amboo sinii bilbilee kee miti. Ani Mubaaraki nu warra siyaasaa yookiin immoo waan biraa isin dubbachiisuuf osoo hin taane dhimma mucaa keessaniirraa isin gaafachuudhaaf isinii bilbilee sagalee ta'uufi malee nu akka haqni mucaa bahuudhaaf malee waan biraa warra siyaasaati miti nuti. Kunoo na bira jira. Geediyoon itti dubbadhu. Itti dubbadhu Geediyoon. Gash bire.
Haasoon isinii danda'amoo ta'e waan jiru itti maddaa waan deeggaramuu qabdanii yoo immoo keessaan sin haasofsiisuu akka barbaadan immoo keessaan sin haasofsiisu. Kanaaf yoomaan sodaatiin siyaasa kamirraayyuu bilisa waan sin irratti dhiibbaa qabu miti. Akkuma hangi mucaa buuf malee rakkoon biraa akkuma sila sinitti haasa'e jechuudha kanadha. Sinin mijata taanaan haasofsiisa sinin mijatu ta'e immoo keessan akka haasofsiisutti hima. Amma haasofsiisuu sinii mijataa miidiyaarra jira namoota 900 sin dhaggeeffataa jira. Mucaa keessanirra waan ga'e nu himuu dandeessu? Ammatti gaddarran jira keessummaan isin bira jira. Yeroodhaaf xiqqoon haawusaa amma miidiyaarratti haasa'uu hin danda'u. Yeroo xiqqoodhaan booda garuu haasa'uu hin danda'a waan ta'eef ammaa fi natti tolaan jiru waan ta'eef yeroo haawusanii wayya. Gadaamaan. Yeroodhaaf odoo haawusanii wayyaa booda tokko tokko booda amma gaddarran jira waan ta'eef yaada isaa baay'inaan namoota bira gaga'uuf dubbachuu hin danda'u. Yeroo booda garuu waliin haasa'uu dandeenya waan ta'eef ammatti natti hin tolu. Tole galatoomaa ulfaadha. Dhageessanii gaa uummata keenya. Maali malli keenya? Silaa awwa kanarra torbee tokkoon booda Oromoon harki caalaan keenya ajandumaaf barbaanna waan kanatti fayyadamu. Torbee tokkoon booda dagatame dubbiinu. Maal nu wayyaa akkamitti nu amansiiftan dubbachuu qabu ilmoo gootii waa biraa miti. Ani abbaa simbootii daa'imni koo umriinsii hagasii Oromoon guutuun bakka jirtanuu sagalee taatanii haqa mucaa gootii kan akka naa baaftanu kanuma qofan dubbachuu barbaadu. Wanni isaan dubbatanus kanaa achi hin jiru. Nam sobee uummata. Wanni isaan dubbatanu kanaa achi irra barbaadu. Sagalee isaanii waraabbatee. Kanuma. Maatti dhimtoota kan hin jettuun geedii maan yoo danda'ame itti bilbili ila dhugaa dubbachuuf itti bilbili. Namni keenya isaan itti fakkaateera amma warri mootummaa sin naqu warri kaanis gara adda addaatti itti bilbilama inni itti fayyadamuu barbaadus itti bilbila inni maalis itti bilbilama. Garuu wanti ta'uu qabu amma afa sagaleen isaanii dhiifama naa godhaa uummatoo amma afa isaan sagaleen isaanii sagalee mucaadhaa ta'uunis amma afa yoo isaan gadi ba'anii ani maqaan koo akkasin jedhama mucaan koo rakkoo akkasiitti irra ga'ee fannifamtee arginee. Mana yaalaa geeffamteetti moo hin geeffamne jennee gaafanna. Mana yaalaa geeffamteetti yoo ta'e geeffamteetti maal jedhee ragaa yaalaa bahee jira. Malee nu waa'ee siyaasaarra eenyu gudeedee jedhaan jiru. Kanammoo yoo danda'ame akka isaan dubbatanu itti nuuf himu maal jettan koomentiin barreessaa. Yaa Mubaarak namni isa beeku Gudimaan jedhamu kun namni isa beeku itti amansiisee himuu qaba. Qaama waan kana raawwate waan muciyyoo kanarra ga'e qofa. Hanuuf himu waan muciyyoo kanarra ga'e qofa. Muciyyoon kun maaliin akka ajjeefamte qofa nuuf haa himu malee waa'ee qaama muciyyoo kanarra yakka geessee miti. Kanaaf Gudimaan itti dhiyaate. Sagalee lataa Oromoon guutuun namni sagalee godha gaartan guutuun keessan daa'ima kooti sagalee naataa akka haqni siinaa bahu jechuu malee waan biraa hin gaafannu. Sagalee yoo miduusi yoo margitan akkamitti akkas taate jennee gaafachuu dannu malee waan biraa miti. Kanaaf obboleessa koo torbee tokkoon booda wanni tokko hin jiru. Mubaarak maal jedhe yoo garaa samii irraa gadaa isaan torbee tokkoon booda dubbiin akka ammaa kanan taatu. Ho'a kanarra sagalee jaraa nuuf kennan deeqaa tokkitti waan nu gaafannu nuuf deebisan siyaasaa fi miti akkamitti sagalee taana gaashii uummata keenya yoon dogoggoreen asirreessa dhiifamaa wajjin. Waraabbattu ijoollee sagalee gixxiin gootee waraabbattee footoo mucaarra keessee akka dhiiftu. Kanuma sagalee ta'uun inni immoo akka abbaa tokkotti hanga darran jira. Kanaaf waan biraa torbee tokkoon booda dubbadha. Wannan isinitti maddu obbolaa koo ilmaan Oromoo mucaa kootii sagalee ta'a. Mucaa kootii sagalee naa ta'a. Haqni mucaa kootii naa ba'uu qaba yoo jedhe sagaleen kun bakka hunda dhattee dhageetti argatti jechuudha. Qeerransa meettaa welcome. Geedimaan adeemu miti geedimaan dhaqee amansiisee dhufu miti. Geedimaan adeemee amansiisu waan hamaa osoo hin taane waan siyaasaatii miti qaama waan kana raawwatee miti. Miqiyyoo kiyyarra kanatu ga'ee waan akkanatu irra ga'ee jedhee kanuma qofa.
dhume. Bakka. Yoo inni dubbachuu barbaanne immoo lakkoofsa haadhaa siif kennu haadha nu amansiisi. Itti dawwalla. Geetii maal jettaati? Atufumaa keetii hiriyaa keetii miti namni kun. Ani illee dhimma hojii bilbiluma wal beekne qabatamaa sirriitti wal hin beeknu dhimma hojiidhaan bilbilaan waliin hojjechaa turre. Amma ta'e taasisuutu eegaleera. Beektaa isa bira kan jirus qaamni jiru jira. Beektaa wanta biraatiin illee waan hamaa akka irra hin geenyedhaaf bira jira sana illee namni kun firii ta'ee haasa'uu hin danda'u. Beektaa iddoon jiru illee achuma jira bakkichi mijataa miti kanaafidha. Wanti miidiyaa irratti odeeffamaa jiru hedduu waan ta'eedhaaf namni akkuma sila sitti beeksisuudhaaf yookiin immoo hojii isaa hundi keessa sagalee koo kana seenaa lafa kaadha. Mubaarak maal jedha. An ajandaa kanatti galuu barbaadee mitiyyuu inumaayyuu. Obboleetti kooti sagalee nan ta'a tuffee rakkoo qabu. Garuu akka toluufan malee siri galee akka toluuf malee ani ijoollee kooti wajjin gastii irra kaadhee kilaasikaalii boo'ichaa irra taa'ee callu malee sagalee ta'uun kana isaan hin jiru. Garuu bor namni kara ta'een kara mootummaatiin tokko lamaaniitiin dhaqee waraabbachuun saanafu viidiyoo waysee fuufaan taa'uun way jinniin nam tokko dhaqee mana waraabbachuun saanafu yuutuubiidha ittiin daldaluudha annu kaasin itti hima. Yuutuubiif tola malee isaan tolu mucaadhaaf isin tolu. Amma bakka bilisaa kana utuu danda'ame silaa qaamaan dhufuudha. Garuu nama ilmoon akka isaatti jalaa dhuute haa dhufuun jedhuwan. Sagalee tokkitti mucaan koo na jalaa dhuute. Kan isiin duute guyyaa akkasiiti. Oromoon guutuun mucaa kootii akka haqa argattu sagalee naa ta'a jechuu wanni nama dhawwu qaamni nama dhawwus hin jiru wanni nama dhawwus hin jiru. Sii galela. Bor dubbatamuu isaa inafu haatiif abbaa wal bira ta'anii akka jedhi waraabamanii viidiyoodhaan gadhiifamanu akkasitti irratti mul'ata kunola. Akkamitti sagalee taana uummata keenya.